Ani waan jiruu fi kan tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa geessaa jiraachuu hojjettoonni fi hawaasni komatanii. Waajjirri fayyaa godina Wallagga Bahaa rakkoon kun jiraachuu amananii kana furuudhaaf dookumentii fi diizaayinii barbaachisu qorannee biiroo fayyaa Oromiyaatiif dhiyaatee bajanni bara 2012 xumura irratti ramadamee gahaa waan hin turreef harkifatee jedhani. Bara kana garuu waliigaltee waan gaameef rakkinichi ni furamaa kan jedhu abdii qabaachuu isaanii ibsani. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Wallagga Bahaati Jamiila Jamaal akka taanutti qindeessite. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti kan argamu hospitaalli Arjoo namoota 400 oliif tajaajila fayyaa kenna. Hospitaalichatti yeroo ammaan kana namoonni yaala tajaajilaa argatan sababa bishaaniitiin tajaajila fayyaa sadarkaa isaa eeggatee argataa akka hin jirree fi sababa qulqullina dhabuu hospitaalichaatiin dhibeef akka hin saaxilamne sodaa qabaachuu tajaajilamaanii fi hojjettoonni hospitaalichaa kan komatan. Bishaan bakka irraa baay'ee barbaadetan uffatuma isaarraa miica'ee rakkoo bishaanii baay'ee nu rakkisa jira as keessatti. Baay'ee ulfaataadha baay'ee humna keenya ol ta'eera jechuudha waa'een rakkoo bishaan kanaa jechuudha. Hospitaala kanaatti rakkoo guddaa jira. Amma roottoon as namni jiru nagartu bakkeedha bishaan kunoo bishaan lafa jiru kana akka kanatti waraabne bishaan lafa jiru kana akka kanatti waraabneeti itti nannee itti fayyadamna jechuudha. Kanaaf rakkoo bishaanii guddaa jira amma kana yoo bishaan kun hin jiru ta'e hojiin kun hin dhaabataa jechuudha. Hospitaalichatti rakkinichi waggoottan lamaa ol turuu isaatiin kenna tajaajila hospitaalichaa irratti gufuu ta'eera jedhu ogeessonni hospitaalichaa. Rakkinichaafis qaamni dhimmi ilaallatu furmaata waaraa akka kennuuf gaafatu. Rakkoo guddaa kan ta'e nu mudatee jiru hospitaala kanaatti hanqina bishaaniidha. Ji'oota darbanii sababa ji'a gannaaf ji'a birraa ta'e bishaan boollaadhaan waraabameeti kan inni yaalamaa ture. Garuu innumtuu humna namaatiin boolla keessaa waraabaniiti kan inni kennamu malee bishaan boomba yookaan bishaan qulqulluu ta'e tokkollee hin jiru. Dhukkubsataa baqaqsanii yaaluu aanota naannoo kana jiraniif kennuu akka hin dandeenyedha kan inni ibsuu barbaada. Hospitaala keenyatti naannoo waggaa lamaaf bishaan akka hospitaala keenya qofa doontan akka aanatti hin jiru. Kan nuti tajaajila kun jennee gaariidhaa waraabsaa turre jechaadha. Gaariidhaa waraabsifnee humna namaa waraabsifnee tajaajila garaagaraa kennaa turre oduu addaan kutin. Tajaajila bishaanii sarara magaalaa Arjoo irraa diriireen kan argataa ture hospitaalichi bara 2013 irraa kaasee garuu magaalichatti rakkoon bishaanii mudachuurraan kan ka'e tajaajilichi addaan waan citeef rakkinichi mudachuu hojii gaggeessaan hospitaalichaa obbo Alamaayyoo Caalii himaniiru. Rakkinicha furuuf immoo bara 2011 irraa kaasee qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatus haga yoonaatti furmaata dhabuun rakkinichi humna keenyaa ol ta'eera jedhu. Deebiin karaa sana nu kennamaa ture maallaqni bishaan godinarra bu'e sun of danda'ee caalbaasii mataa isaatiin kontiraakteriif kennamee hojjisiisuuf sarara isaa diriirsisuuf qofforsiisuuf baajenni sun xiqqaa waan ta'eef of dandeessifamuu waan hin dandeenyeef bishaan koreen piroojeektii godinaa bishaan akka godina kanaatti gaafa caalbaasii walii galaa ba'u bifa affeerraatiin kennamee fi yeroo sana maashina bishaan kana baasuu dhufu bifa affeerraatiin yoo kennineef achumaan akka inni ba'uun godhama kan jedhuuni bifa deebiitti yeroo sanaaf kanatti ture. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Wallagga Bahaa obbo Dassaaleen Kumarraa gama isaaniitiin rakkoon bishaanii olaanaan hospitaala Arjoo keessa jiru furuuf biiroo fayyaa Oromiyaatiif qorannoo barbaachisu gaggeessanii dhiyeessuun baajanni bara 2012 xumura irratti ramadamee gahaa waan hin turreef harkifachuu himanii jiru. Isa kana naannoodhaa wajjiniin isaa sofnee karaa biiroo bishaan Oromiyaadhaa wajjiniinis edda wal dubbannee booda namoota caalbaasiidhaan mo'atanii dhufaniitti akka kenname hojjetamuu fi isaanii wajjiniin walitti marannee eegaa jechuudha kan ture.